Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qubee isinitti himna oduu waliin ana Addisuu Muluutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Caffeen Oromiyaa baajata bara 2016tiif qarshii biiliyoona 221.5 raggaasise. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii ja'affaa isaa gidduu kana gaggeessaa jiruun baajata naannichaa kan bara 2016f qarshii biiliyoona 221.5 raggaasise. Maallaqni caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa baajata naannichaa bara hojii 2016tiif raggaasise kun harka tokko sadaffaa baajata mootummaa federaalaa kan bara 2016tiif ragga'e akka ta'utu himame. Artist Gammachiis Bayyanee dhukkuba isaa mudate irraa fayyuun yeroo ammaa kana haala fayyaa gaarii irra akka jiru dubbate. Artist Gammachiis yeroo turtii waggaa tokkoo fi ji'a sadiif dhukkuba hamaan qabamee ciisaa erga tureen booda yeroo ammaa kana dhukkuba isaa irraa fayyuun haala fayyaa gaarii irra akka jiru qubee TV'tti hime. Artist Gammachiis aartii Oromoo keessatti walaloo jajjaboo sirbaa fi diraamaa hojjechuun beekama. Artist Gammachiis yeroo ammaa kana iji isaa sirnaan arguu akka hin dandeenyee fi wantoota dabarsee hedduu yaadachaa akka hin jirre qubee TV'n isaa irraa qulqulleeffate. Akka Artist Gammachiis jedhutti dhukkuba isa qabee tureen yeroo dheeraaf of wallaalee turuun yeroo ammaa kana gargaarsa maatii isaatiin sadarkaa fayyaa gaariidha jedhamu irra ga'ee jiraatus haalli jireenya isaa yaaddessaa akka ta'e dubbate. Daandiin magaalaa Geedoo fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa wal quunnamsiisu ciccituun jiraattonni rakkachaa akka jiran himan. Beekanii Taakalaa dabalata oduu kanaa qabdi. Daandiin magaalaa Geedoo fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa wal quunnamsiisu ciccituun jiraattonni rakkachaa jiraachuu himan. Daandiin magaalaa Geedoo fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa wal quunnamsiisu ciccituun jiraattonni rakkachaa jiraachuu isaanii qubee TV'tti himan. Waggaa 10 dura hojjetamuu kan eegale piroojeektiin daandii Geedoo mana beenyaa kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi magaalaa Geedoo wal quunnamsiisu haga ammaatti xumuramuu dhabuun hawaasni rakkoo ciccituu daandichaan rakkachaa jiraachuu dubbatu. Daandiin kun dhugaa dubbatuuf gara I think amma yoon bara jalqabee irraa fadheerree waggaa 10 oli. Onni bira kontiraaktara warra Hindii tokkotu fudhatee ture. Warra Hindii or Chaayinaa waan akkas Hindii natti fakkaatu jarri. Isaanii fudhatanii haga tokko tuttuquu yaalanii turani gara Guduruu keessa naannoo mana beenyaa akkas naannoo Waayyuu kana akkas naannoo sanarra xiqqoo Jimmaaraalee jechuudha xiqqoo tuttuqanii ture. Isaan aduma tuttuqaa jiranii ofiifuu gara waggaa 3-4 isaanumtuu progreesii tokko malee achumarra turanii. Jiraataan kun akka jedhanitti daandiin kun osoo hojjetamee xumurame aanoleen godina Shawwa Lixaa muraasnii fi aanoleen godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka aanaa Jimmaaraalee, Guduruu, Gabatee, Kombolchaa, Abbaay Coommanii haga magaalaa Shaambuutti akka wal quunnamaniif furmaata ta'a ture jedhu. Haga tokko karaa Guduruun Jimmaaraalee nama eessarra bahu Fincaarra bahanii Shaamburra bahanii Baakkoo keessa dhufu turan. Waggoota arfan kana akkasitti tajaajilamaa turan. Yaadimee ati namni dubartii deessuun tokko Jimmaaraalee baadiyyaa keessaa baatee Guduruu baadiyyaa keessaa baatee ambulaansii qaqqabachuuf riiferii jedhamtee dhuftee naannoftee Finfinneetti yaalamuuf Shaambuutti yaalamuuf innumti Shaambuuyyuu immoo naannoo intanii kana beenyaa kana daandiin hin citan mallee daandii wayii bakka Dannaba jedhamu jira achitti hin ciccita. Isa achiin illee Shaambuu ga'uun rakkisaa ta'e. Asiin illee Geedotti ol ba'uun rakkisaa ta'e. Uummanni kun odoo miidiyaan hagi kun jiru odoo goodaatti rakkoon uummata kanaa dubbatamaa himamaa haadholiin harmooliin du'aa oolanii namni dhukkubsatee du'aa oolu guyyaa tokko namni rakkoo uummataa jedhee dubbate hin jiru. Yeroo ammaa kana garuu sababa xumuramuu dhabuu daandii kanaan namoonni Finfinnee deemuu barbaadu. Karaa magaalaa Shaambuu naanna'uun magaalaa Baakkoo keessa ba'anii Finfinnee deemaa jiru. Kun immoo deemsa konkolaataa guyyaa tokko ta'u fudhata jedhu jiraataan kun. Dhimma daandii kanaa jiraattonni naannichaa yeroo hedduuf deddeebiin abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaa fi naannoo Oromiyaa gaafatan illee haga ammaatti deebiin kennameef kan hin jirre ta'utu ibsame. Manni abbaa taayitaa daandii Itoophiyaa kana gaafatee ture. Isa sanaa wal qabsiisanii bakka buufatee uummanni nama bakka buufatee manguddoonni dhufanii yeroo garagaraatti gaafataa turanii abbaa taayitaa kana. Keessumaa yeroo waqtii gannaa kana konkolaataan karaa sana irra imaluun kan hin yaadamne ta'uu fi miilaan lafoo deemuun iyyuu haalaan ulfaataa ta'uu dubbatu odeessi kun. Baroota kana hundumaa ganna daandiin kun hin cita. Naannoo mana beenyaa naannoo mana Indaalkaachoo bakka jedhamutu jira baddaa jaarsoo jechuudha. Lixa Shawaa kana bakka hedduutti naannoo baddaati naannoon suni bakka hedduutti hin ciccita daandiin kuni. Rakkoo karaa kanaan wal qabatee dhukkubsataa fi deessuun yeroon gara mana yaalaa qaqqabuu dhabuu sochiin dinagdee fi misoomaas laafuu isaa itti dabaluun himu.
Daandiin kun waggoota hamma kana keessatti rakkoo akkamii qaqqabsiisee uummata fayyaa uummataan keessattuu deessuu haadholii kana rakkoo akkamii irra ga'ee ka jedhu kana waan bilbilaan dubbanneef yookiin immoo waan akkasitti dubbatamee dhumu miti. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin naannichaa yeroo dheeraaf irra deddeebi'uun mootummaaf gaaffii dhimma karaa kanaa dhiyeessaa turuun isaanis odeessi kun himuun deebiin kennameef akka hin jirre kaasan. Bara kana immoo riqichi dur ture caccabuun caalmaatti rakkina hammeessuu isaa dubbatan. Dhimma rakkoo daandii kana irratti yaada gama mootummaatiin jiru hordofuun oduu biraatiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Rakkoo dhabamuu xaa'oo caalaa rabsa isaa irratti rakkinni jiru oomisha isaanii irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru qonnaan bultoonni qubee TV'tti himan. Xaa'oon dhabamuu caalaa rabsa isaa irratti rakkoon jiru oomisha isaanii irratti dhiibbaa fidaa jiraachuu qonnaan bultoonni qubee TV'tti himan. Rakkoon dhabamuu xaa'oo facaasaa sanyii waqtii gannaa irratti danqaa guddaa itti ta'uu isaa qonnaan bultoonni godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa qubee TV'tti himan. Godinoota kana keessatti yeroo kana irra jireessaan qonni gosa midhaan xaafii kan adeemsifamu yoo ta'u xaa'oon dhabamuu isaatiin qonnaan bultoonni sanyii isaanii akka itti facaafatan dhabanii rakkachaa jiraachuu himu. Qonnaan bulaan godina Shawaa Lixaa Naayiluu Galaan ganda Girbaaboo irraa dubbisne yaada nuuf kennaniin akka jedhanitti sababa hanqina xaa'ootiin qonnaan bultoonni lafa erga qotanii bulleessanii booda osoo sanyii hin facaasin lafti isaanii lafa ba'aa jiraachuu dubbatu. Akkaataa kanaan rakkoo bal'aatu ture qotee bulaan baay'ee rakkataa ture maasiin qotamee bultee lafa baay'eetu jira. Waajjira mootummaa yeroo gaafannu rakkoo dhiyeessiitiin nuun jedhu garuu immoo xaa'oon harka daldaltota dhuunfaatiin gurguramaa jira jedha qote bulaan kun. Rakkoon jira xaa'oorraa eessa akka ta'e qulleessineen beeknu harka naggaadee jira. Egaa durumayyuu gaaffiin dhiyeessiitu rakkoo qabaa nuun jedhu nuyi dhiyeessiin mata'ee akka isaan beeknu. Qote bulaan kun akka jedhanitti gosti xaa'oo daabbii kiiloogiraamni 50 kan mootummaadhaan qarshii 2,000 gurguramu daldaltoota dhuunfaatiin garuu qarshii 3,800 hanga 4,400tti qote bulaatti deebi'ee gurguramaa jiraachuu dubbatu. 38 3,800 jedhu 3,400 jedhu 3,200 jedhu 3,200 hin jiru 3,400 oliin jira. Wayita waajjira qonnaa fi buufataalee rabsa xaa'oo kana deemnee gaafannu deebiin isaan nuuf kennan xaa'oon tasumaa hin jiru nu hin gaafatinaa rakkoo rabsaatu jira akkasumas rakkoo konkolaataa fe'utu jira nuun jedhu kan jedhe qote bulaan kun karaa biraatiin immoo xaa'oon dunkaanaa fi daandii irratti daldaltoota dhuunfaatiin gurguramaa akka jiru himuun haala kamiin xaa'oon harka daldaltoota dhuunfaa akka gale nuufiyyuu gaaffiidha jedha. Amma nuyyuun gaafatinaa jechaa jiru wanti jiru jedhamaa jira siriyyuun jiru jedhamaa jira siriyyuu hin dhufne jedhama hin bu'aa jedhu oduu innaa dhageenyu amma gaagara olii jirra asfaaltii irra iddoo magaaganaan jirru hin bu'aa isa jedhu hin dhageenya garuu ennaa qaama rabsu immoo gaggaafachiifnu hin jiru xaa'oomni sirmanni yaannee rakkina dhiyeessii kan makiinaatu jira faa jedhanii odeessisiisu isa kunoo kan nuun galle inni siriyyuu asfaaltii irra daraddaramee suuqii irra daraddaramee jira siriyyuuyyuu iddoo isaan fidan inni nuun galle gaa kunoo kana. Dhimma kana irratti yaada akka nuuf kennaniif itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Iluu Galaan kan ta'an obbo Tasfaayii Bantii wayita dubbisnu rakkoon hanqina xaa'oo akka jiru nuuf kaasuun rakkoo uumame kanaa nuti quba hin qabnu xaa'oo dhufe gandoota jiraniif rabsina gandatu qonnaan bultootaaf rabsa jechuun nuti qonnaan bultoota dhuunfaan dhufanii nu gaafatan immoo keessummeessuu hin dandeenyu jechuun dubbatu. Kan keenya waan akkasii hin jiru qoodinsa xaa'oo dhufe gandaaf qonna gandatu rabsata nuti ganda ogeessi jira hojjetaan misoomaa jira caasaan gandaa jira isaantu rabsata kan gandaaf qoodame qoodinsi xaa'oo dhufu dhiyaatu gandaaf dabarsinee qoonna nuti qonnaan bulaan immoo waan qoodame sana kenninaafi gandaaf qoonna asitti immoo isaan dhufanii tokko tokkoon gaafatan immoo nuti deebii kennuu hin dandeenyu baachuun dhuunfaadhaan tokkotti nu kennaa maal jedhuun sammoo nuti gandaaf dabarsinee waan qoonnuuf. Xaa'oon karaa daldaltoota dhuunfaatiin gurguramu kun eessaa dhufee gurgurama kan jedhuuf obbo Tasfaayin aanaa keenya keessatti gocha akkasii raawwatamaa hin jiru namoota dhuunfaatu aanaalee ollaa irraa fiduun gurguraa jira qonnaan bultoonni isaan irraa bitachaa jiru jedhu. Kun hin jiru nu bira sirma kun tasuma hin jiru aanaa biraarraa iddoo biraarraa kan dhufan jiru kan dhufu jira inni immoo iddoo adda addaarraatti namni bitee kan fidu jira jechuudha isa immoo qonnaan bulaan bitachaati jira. Isa bichaan daangessine malee nu biraati garuu uffata waldaa bu'uuraarraati wanti dabarsaa jiru hin jiru.
Obbo Tasfaayeen akkasaa jedhan malee qonnaan bultoonni yaada isaanii nuuf kennan akka jedhanitti xaa'oon buufataalee rabsaa irraa galgala gaarii nama fe'uun fe'amee akka bahu himu. Qote bulaan biraa qubeen TV godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sadeen Sooddoo ganda qote bulaa Tolee Balakas irraa dubbise kan biraan akka jedhanitti rakkoon xaa'oo jiraachuu isaa kaasuun rakkoon kun akka waliigalaatti rabsi xaa'oo jiraachuu isaa fi xaa'oon hangi argamee aanaa isaanii gahe rabsa irratti rakkoo qabaachuu isaa dubbatu. Xaa'oon rakkoo ta'e bara kana tokkoffaa dhiyeessi rakkooni dhiyeessin yeroo isaa eeggatee hin galle deebi'ettis immoo kanumti galee fi haalli raabsaa rakkoo ta'aatu jira. Qote bulaan kun akka jedhanitti akka aanaa isaaniitti yeroon kun yeroo qamadiin itti faca'u ta'uu himuun sababa hanqina xaa'oo kanaan qonnaan bultoonni hanga ammaatti qamadii osoo hin facaafatiin jiraachuu dubbatu. Akka naannoo keenyatti balgiin duraa garbuu waan faca'u jira. Qamadiin numtillee kun sababa saniin amma facaanillee jira. Qonnaan bulaan aanaa Sadeen Sooddoo irraa dubbisne kun akka jedhanitti aanaan isaanii mootummaa naannoo uummattoota kibbaatiin walitti dhiyaachuu irraa kan ka'e jiraattonni naannichaa gara aanaa isaanii dhufuun xaa'oo kana bitaa jiraachuun wal qabatee hanqinni xaa'oo mudachuu kaasu. Xaa'oon dhiyeessi hin jiru jara warra naannoo torbaa santu achi as duuletti ganzaba akka malee maallaqa guddaa kan fedhu an daldalaa galchaniiti abaabalaati dogongorsiisaa jiru. Naannoo kibbaati sabaaf sablammoota kibbaati. Namoonni ollaa irraa dhufan kun xaa'oo kana eessaa argatanii bitu jechuun wayita gaafataman koree rabsitootaa fi waldaalee bu'uura rabsaa xaa'ootu walii galuun karaa hin beekamneen dabarsee gurgurataa jira jechuun dubbatu qote bulaan kun. Qacaramtoota sadi qaba waldaan liqimsannaa tokko qacaramtoonni sunii fi koree waldaa bu'uuraa muraasni tokko lama wal ta'uudhaan karaa hin beekamne karaa daldalaatti dabarsanii gurguruudhaan qotee bulaa facaasaa itti fayyadamu harka gahiisaaf rakkoo uumanii jiru. Akka qote bulaan kun jedhanitti gosti xaa'oo daabbii jedhamu kiiloogiraamni 50 kan harka mootummaatiin aanichatti qarshii 1900 gurguramu daldaltoonni dhuunfaa immoo qarshii 5500tti gurguraa akka jiran dubbatu. Mana mootummaati naannoo 900 kanaaf wayi akkasii naatitti irratti waa qaba. 900 wayi isaan immoo akkan odeeffannoo samoona kana qabutti karaa 5,500 naannoo kanaan baajaajiif mootoraan mandara keessa deemanii funaansisanii daldaltoonni naannoo sanitti kumtaala tokko karaa 11,000tti odeeffamaa jira. Xaa'oon rabsitootaan namoota dhuunfaatti gurguramaa jiraachuu kan kaasan qonnaan bulaan kun waajirri qonnaa xaa'oo gandootaaf rabsu to'achaa akka hin jirre kaasu. Isaanumtillee to'achuu hin dandeenye karaa ittiin isaan baasan karaa jarri kun ittiin raabsan hin beekamu. Qote bulaan aanichaa ganda Tolee Balakas kun akka jedhanitti xaa'oon karaa waajjira qonnaa ganda isaaniif rabsamee ture qaamota gandaa kan xaa'oo kana rabsaniin baafamee waan gurgurameef waajjirri qonnaa iyyuu hanga xaa'oo gandichaaf rabse mana kuusaa sana keessaa dhabuu isaa dubbatu. Mana kuusaa san keessatti beekuu fi kan haqee achitti mana kuusaa keessatti argame waliin argu. Mana karaa 400 jedhameeti karaa hojjetaa waajjiraatiin kan labsame yommuu dhaqamee qotee bulaan qindaa'ee maallaqa walitti qabee bidee dhaqutti naannoo kumtaala 30-40 fi san kan hin caalle qofa ta'eef. Qonnaan bulaan kun akka jedhanitti rabsitoonni xaa'oo ganda irratti rabsan kun maqaa qonnaan bulaatiin nagahee sobaa muruun xaa'oo namoota dhuunfaatti gurguraa jiru jedhu. Qotee bulaa baay'een immoo odoo mana isaa jiru odoo karaa inni hin beekneen yoo dhaqutti maqaa isaatiin xaa'oon kan nagaheen kan murame kan arganii baay'ee balaaleffatanii lola kaasan isaani. Qotee bulaan karaa hin beekneen maquma isaa tarreessanii sobanii maqaa jiraataa gandaatiin muranii daldalaaf dabarsanii haala itti kennantu beekama. Qote bulaa biraan aanuma Sadeen Sooddoo irraa qubee TV'n dubbise kan biraan akka jedhanitti xaa'oon namoota dhuunfaatiin gurguramaa kan jiru namoota xaa'oo rabsaniin ta'uu himu. Qote bulaan kun akka jedhanitti rakkoon namoota dhuunfaatiin gurguramuu xaa'oo kun rakkisnaan uummanni akka hiriira waajjira qonnaa aanaa isaanii irratti ba'an himuun daldaltoonni dhuunfaa gatii xaa'oo kanaa humnaa ol dabalanii gurguraa jiraachuu dubbatu. Xaa'oon kan bara kanaa baay'ee rakkachaa jira uummanni guutuudhaaf walii galaatti kan gurguratu warra achi waldaa hojjetu ijoollee waldaa hojjetu alatti namni xaa'oo fireetta kan fayyadamee jiru adagaa keessa jira namni haala rakkisaa keessa jira uummanni
Ijoollee xaawuraa fidutu achumaan isaanuma gurguratee naggaadeetti gurguramanii firee takkitti qonnaan bulaan waan argatee amma harkaa qabamtuun jiru madagaa keessa. Hamma du'a lubbuutti kan wal qaqqabsiisaa jira uummanni. Guyyaa makaleessaallee uummanni hiriira nagaa bahee achi amnaan hafee bulchisatti dhiyaate. Dhimma kana qulqulleeffachuuf itti aanaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa sadeen sooddoo obbo Miidhagsaa Kabbadaa wayita gaafannu xaawoon rabsitoota osoo hin taane qonnaan bultootumaan darbee gurguramaa akka jiru dubbatu. Qonnaan bulaan uummata bara qaxxaamuraatiin faayidaa yeroof jecha attaallalamni akkaataan itti gurguramaa ture jira. Kana duras wanni to'atame jira. Guyyaa gabaa kana hin dabarsu. Obbo Miidhagsaan akka jedhanitti daldaltoonni dhuunfaa tokko tokko buufataalee adda addaa irratti qonnaan bultoota goyyomsuun xaawoo kana dabarsanii akka gurguraa jiran kaasu. Daldaltoonni muraasni qonnaan bulaa goyyomsuudhaan karaa daldalaan naannoo Dabuubii kanatti gatii ol kaasanii gurguruun kun jira. Dhimma kana irratti muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed gabaasa raawwii bara 2015 mana marii bakka bu'oota uummataaf torbee darbe wayita dhiyeessan akka jedhanitti bittaa xaa'oof qarshiin biiliyoona 21 ramadamuu isaa fi fe'iisa isaaf immoo qarshiin biiliyoona 77 deeggarsaan argamuu dubbatanii turan. Dr. Abiy ibsa isaanii kanaan akka jedhanitti xaa'oo nuti hin oomishnu alaabinneetu galchina rakkoo gabaatu nu mudate rakkoo kana furree waliigaltee kontiraataa gooneen yeroon isaa turullee xaa'oon bitamee fe'amaa jira turtii xiqqoon mudatullee ni gaa jenneetti eegnaa jedhanii turan. Buufanni Jibuutii jiruu fi imbaasiin biyyichatti argamu ministeera dhimma alaa fi ministeera qonnaa waliin hojii dursaa kennanii fi hojjechaa akka jiran kan himan Dr. Abiy Ahmed gama biraatiinis sosochii Itoophiyaan haa oomishtu jedhuun waarshaaleen xaa'oo oomishan 160 hojii akka eegalan taasifamuu himanii turan. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu keenya maddeen alaatii argannetti ceena. Sudaanitti beelli rakkoo guddaa geessisaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan nyaataa addunyaa beeksise. Waraana Sudaan keessatti deemaa jiru walqabatee lammiileen biyyattii beelaan miidhamaa jiraachuu dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa mootummoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbatichi akka jedhetti namoonni 10,000 lakkaa'aman Sudaan keessatti rakkoo midhaan nyaataan miidhamaa jiraachuu isaanii hime. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa kibxata kaleessaa ibsa kenneen akka beeksisetti torbee darbe keessa qofa namoonni 20,000 ta'an Sudaan naannoo Daarfuur irraa ka'uun magaalaa daangaa Chaad kan taate Adiree jedhamtu galuu isaanii beeksise. Ibsi dhaabbata sagantaa nyaataa addunyaa kun akka jedhutti daa'imman Sudaan irraa gara Chaad baqatan 10% hanqina nyaataan akka qaban hime. Walga'iin damee dhuunfaa gamtaa Afrikaa 14ffaan Keeniyaa Naayiroobiitti gaggeeffamaa jira. Waariyoo Didaa dabalata qaba. Korii damee dhuunfaa gamtaa Afrikaa 14ffaan Keeniyaa Naayiroobii keessatti gaggeeffamaa jiru har'a guyyaa sadaffaa isaa irra ga'uun yaa'uu dhaga. Gamtaa Afrikaatti Koomishinarri Misooma Dinagdee, Daldalaa, Indastirii fi Albuudaa Albert Manchongaan akka jedhanitti Afrikaa keessatti guddina ariifataa fiduu fi oomishtummaa guddisuuf dandeettii saayinsii, teekinooloojii fi kalaqaaf fayyadamuu qabnaa jedhan. Kurii guddayyaan kun qajeelfama daldalaa, investimentii fi Afrikaa guddisuuf tumsa damee mootummaa fi dhuunfaa cimsu jechuun gaggeeffamaa jira. Walga'icha irratti gamtaa Afrikaa Koomishinarri dhimmoota dinagdee, daldalaa, turizimii, indastirii fi albuudaa Albert Manchungaa fi barreessaan olaanaan naannoo daldala walaba ardii Afrikaa Wamak Maanee, pirezidaantii mana marii daldala Afrikaa Dr. Amaan Asfurii fi bakka bu'oonni dhaabbilee dinagdee naannichaa fi qooda fudhattoonni damee dhuunfaa fi keessummoonni biroo argamanii jiran. Kanumaan wal qabatee Koomishinarri Manchungaan Afrikaa keessatti guddina ariifataa fi oomishtummaa guddisuuf Afrikaanonni qindoominaa fi kutannoon hojjechuu akka qaban dubbate. Afrikaa keessatti guddina ariifataa fiduu fi kalaqaa fi teekinooloojiin hedduu barbaachisu Albert Manchungaan itti dabaluun dubbatee jira. Galma Afrikaa karoora waggaa 50ffaa qabaachuun hojjechaa kan jiru yoo ta'u, ajandaa bara 2063 keessatti barbaannu uumuufam immoo kutannoo fi murannoo barbaachisuun hojjechuu qabnaa jedhan. Kaayoo fi habjuun ajandaa bara 2063 galmaan ga'uuf nu dandeessisuu fi dandeettii nu hafe teekinooloojii qof jechuun gamtichi yaa'isa kan irra balballoomse. Albert Manchungaan itti dabaluun Afrikaan hiyyummaa fi walitti bu'iinsa jalaa bilisa baasuu ardii barbaannu ijaaruu fi carraaqqii fi kutannoo waloo barbaachisa jechuun dubbatee jira. Waltajjii kan irratti dandeettii zoonii daldala walaba ardii Afrikaa fayyadamuun hariiroo
siyaasaa, daldala, qabeenyaa fi kanneen birootiin ardii Afrikaa gidduutti hariiroo dansaa uumuu qabnaa jedhan. Waltajjiin kun tooftaalee gahee dubartoonni misooma naannoo fi ardii Afrikaa guddisuu keessatti qabdu irratti wal mari'atee jira. Akkasumas walgahii kana irratti gamtichi daldalaa fi investimentii cimsa dijitaalawaa fooyyessuu fi gufuuwwan misooma Afrikaa irratti mul'atan furuu fi wal gaafatee jira. Kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwataa turtan oduu qubeetii oduu keenya xumurree jirra. Oduu waliin ana Addisuu Muluun ture. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii.